waldaan kiristaanaa faarfattootaaf dhimmuu qabu. Faarfannaan tokko meeqaan hojjetama? Albeemiin tokko meeqaan hojjetama? Faarfataan miindaa qabaa? Faarfataan xorataa qabaa? Hin qabu. Faarfannoonni bara kana ba'anii ammayyaa'oodha. Garuu ayyaanni Waaqayyoo maaliif akka iddoo aarsaa akka durii natti mul'achuu dide hin beeku. Harka fuunee kun Michuu Poodkaastiidha. Ancumdeessaa Muruun jedhama. Har'a faarfattuu yaadanii Shifarraa wajjin waliin jirra. Duukaa ta'a. Baganaa gaannufte. Tole, baganaa gaannoo jettanii. Baay'ee nutti toleera. Har'a Michuu Poodkaastii irratti keessummaa taatee argamu keetti Waaqayyo si eebbisu. Ameen. Isinis baay'ee galatoomaa afeerraa naa gochuu keessaniif. Yaadanii Shifarraan eenyudha? Jechuun duddubaatti kaasnee bakka dhaloota kee kaasnee haasofnaati. Yaadaniin iddoon dhaloota koo Lixa Wallaggaati. Naannoo Gullisootii achitti dhaladhee maatiin keenya waldaa Makaana Yesuusii dura turanii booddee garuu waldaa Guutuu Wangeelaa turte haati keenya. Abbaan keenya Makaana Yesuusitti deebi'anii du'anii amantaa biraan qabanii. Obboloota kan faarfatan obbolaa dhiiraa lama qabaa. Kan faarfattu obboleettii tokkoon qaba isheen. Hundi keenya iyyuu faarfannaa, hangafi keenya garuu faarfatu. Inni maal ta'e? Ani hin beeku inni hojjetaa wangeelaati. Anaa kaasee hundumtuu garuu faarfataadha. Waaqayyoo galatu hundi keenya faarfannaa. Isin immoo kwaayirii guutuudha. Obbolaa ijoolleen koos hin faarfatu harkaa fuudhuu jalqaba. Baay'ee gaariidha. Amma garuu naaf Finfinnee jira. Akkamtiin gara tajaajila faarfannaa kanaatti dhufta? Ani ijoollummaadhaanii barumsa sanbataa waldaan Makaana Yesuusiin barsiifti dur ijoollee yeroo turre achumatti barumsa sanbataa utuu nu barsiisanii faarfachuu jalqabean. Ergasii bu'aa baay'eetu ture. Egaa rakkoo baay'een na mudatee ture. Maatii abbaa koo wajjin xinnoo waliin gallu ture. Nan barbaadan turan ba'ee mana namaa galee achi tun mana namaa jiraachaa jiru gara waggaa 7 mana namaa jiraadhe. Kana dura yeroo dheeraa dubbadheera kana. Faarfannaan achitti mana namaatti naa kennamina. Tun mana namaa jiru jechuudha. Mana namaa baay'ee ulfaata. Malee mana maatii kee gaafa turte? Lakki achitti miti. Mana namaa simbira qamalee faan eegan ture guyyaa halkan immoo gaa nu hojjennaa. Galgalas gara ganamaas nu hojjennaa. Guyyaa simbira faa qamalee faayannaa achitti faarfannaan kan naa kennaminaaf. Tun simbira eeguuti. Ergas yoo mana namaa ta'anii faarfannaa keessumaa immoo tajaajila wajjiniin hojjechuun baay'ee chaalenjii guddaadha yaada. Hin dandeenye. Inni barreesse malee mana namaatiis hin baane barreessaa man ture. Rakkinichitti fufee anis barreessuu kottan fufee achii baanaan garuu mana keenyatti deebi'ee galee tajaajilan jalqabe. Ergasii charchii tajaajiluutti kaatee moo soolooman jalqabde? Soolooman jalqabe kwaayirittis dabalamee faarfadheera. Kwaayirii lammaffaan faarfannaa koo faarfatu turanii ergan dhufee isaanitti dabalame faarfannaa koo barsiisaa ture. Isaanii wajjinis nan faarfadha garuu qobaattis nan ba'ani. Qobaa koos ba'een faarfadha yeroo baay'ee. Ati gara soolootti gaafa galtu chaalenjiin si mudate maalidha? Isteejiitti waan baay'een rakkifne naan. Sagantaa mandaraa irratti yeroo baay'een faarfannaa. Nama lama duras dhaabannee faarfannaa. Sagantaa mandaraa irratti waan jalqabeef baay'een rakkifne waltajjiitti ba'uu naan. Kwaayirii wajjinis nan faarfadhaa nama kumas nama lamas dura dhaabachuun baay'ee rakkifne. Kadhannaa duwwaa yeroo jalqabanaa kennanii lafannarraa gassiqee. Iskinutti guyyaa sana akkamti yaadatta? Guyyaa sana sagantaa mandaratti didaa tureeni waldaa kwaayiriin kadhannaa inni sagantaa kwaayirii geggeessu suni kadhannaa naa kenneenaan hin kadhadhuu jennaan lakkii kadhadhuu hedheenaan afaan haaraadhaan immoo nan kadhadha durumaa. Sabooddee sodaadheeraa lafa lallaanarraa gadi fagaatee jira. Dunuunfadhee man jalqabee hunduma isaa afaan haaraadhumaan fixee afaan Oromoo tokko iyyuu ittiin daballe. Sabooddeen ameen jedhee hundumtuu hin tataa'aa jiru. Yeroo jalqabaaf akkasin ture lammaffaa irratti garuu sirriimatti afaan Oromootiin kadhadhe. Afaan haaraatti hin daballe jechuudha. Faarfannaan ati yeroo
mana nama turte sana fudhachaa turte ergaan isaa maal fa'aa qaba ture of keessaati jechuun baay'ee barareekkinaa yaa Yesuus lakkoofsa tokko naa wajjin hin jirto atarras boriis kana fa'i. Akkam ture tajaajilli bara sana ture? Tajaajilli bara sana ture miilaan deemtaa, miila duwwaafaa deemtaa, wayyaa nama ergifattee deemtaa, tiraanspoortii wanti jedhame hin jiru. Beeloftee sa'aatii 12 misaan jiru, qursiin hin jiru, deemaa walitti hidhattee faarfataa siroo bulan jira daarii. Hin dadhabdan jedhamtu, hin beeloftan jedhamtu, rakkoo gurguddaa dabarsee anidha. Booda namoo Koongoo bitachuu jalqabee wayyaa gaawaa ta'ee handoodee fayyadanii yeroo miicadhe jiraan wayyaa faarfannaa waan akka deema. Namni si gargaaru hin jiru, tiraanspoortii wanti jedhamu bara kana dur hin jiru. Waan akkasii dabarsine egaa. Wanti akkati jabaattee kana keessa dabartu si godhe moo maal? Yesuusiin baay'een hin jaalladhaan. Baay'ee hin jaalladha Yesuusiin. Yeroo maatiin ofirraa na baasanii Yesuus na wajjin ture mana namaa silaan jiraadhu. Lafa onaa sanattis faarfannaa kan na yaadachiisumadha. Yeroo kamuu na biraa namne inni yeroo mana namaatti dhukkubsadhe illee isatu na fayyise namni mana qorichaatti na geessu yeroo dhibe jechuudha. Yesuus haala mijataa keessatti waliin argine isaa wajjinan. Kanaafanii amma dhumaatti isaa wajjin deemuun murtoo kooti. Gara albamiitti akkamitti dhufte? Gara albamiitti Finfinnee argan dhufeetinni. Waldaa Biiftuu Boolee miseensa ta'een isaan immoo Leensaan fa'aa Kiristiyaan Girmaatu naa hojjete albama tokko fa'aa. Leensaa fa'aatu Waldaa Biiftuu Booleetu naa hojjete. Isaantu naa hojjete. Akkam ture yeroo natti istiidiyoo keessatti? Ulfaataa ture. Paawuleen baay'ee naa wajjin rakkachaa ture yeroo sana. Afaan danda'u. Burukee immoo lafa inni jirutti faa dawwaleen maallaan jedhaniin jedhaa safaatu laayika ture. Paawuleen baay'ee na rakkachaa ture. Sagalee kennuu faarratti akkasitti danda'ama akkas malee naan jedhu. Akkuma waldaan gochuu barbaadaa. Isaan immoo akkas miti naan jedhu. Egaa umaan jedhu immoo dafee qabadheeraan. Na gargaareera Waaqayyo yeroo sanas yeroo bareedaa ture. Egaa Paawuleedha Waaqayyo isaa eebbisu kan na wajjin rakkachaa ture yeroo sana. Gaafa albamiin kee biyyoo maaltu sitti dhaga'ama? Lafa onaarra yeroo hin jiru albama koo tokkoffaa lakkoofsa tokkoffaa waldaadhaaf hin kenna jedheen dubbadhe. Waldaa Biiftuu Booleetti gaafa hin kennu garuu baay'ee hin gammadee rafeen bule. Natti tole baay'ee. Sayyaades biraan ga'ee jedheen gammadee baqa. Kennaa koo jalqabaa gaafa waldaadhaa kennuun nan gammadee baay'ee hin gammadee. Dhuga baatiin si qaqqabeeffamu jira? Dhuga baatiin na qaqqabe jira. Baay'ee nutu dhaggeeffatu amanee afurri amaan yeroo iyyuu yeroo naa bilbilamu jira. Yeroo darbe walatarraa naa bilbilanii turan. Faarfannaan kee hin dide Waaqayyo inni jedhu sunii waldaadhaa lallaba dhiifnee dhaggeeffachiisne naan jedhan. Naa bilbilan. Lallaba dhiisnee dhaggeeffachiisne jennaan namni takka dubbatee hin beennee fi namni takka dhaga'ee hin beenne dhaga'ee faarfannaa kanaanii jedhanii naa bilbilan. Faarfannaan yeroo nu jedhu yeroo kadhadhu baay'inaan kanan barreessu. Yeroo kamittuu si dhufa faarfannaan garuu yerootti kadhattu baay'ee si dhufa. Humna kadhannaas hojii guddaa kan hojjetu yerootti kadhattu yerootti Waaqayyotti baay'ee dhiyaattu yerootti mimmaaniin kadhattu faarfannaa jabaatu si dhufa dhaqees immoo waan haaraa waan guddaa godha baqa namaaf gadi bu'aa hawaasaaf waan guddaa godha akkasi. Baay'ee gaarii. Dur gaafa hojjettan kadhannaadhaan akka hojjettanii baay'een isaa interviyuu adda addaa irratti si naasofta garuu akka gorsaa ta'e faarfannaan dura akkamtiin hojjetamaa ture maal gochuu akka qaban dhaloota amma jiranis jechuudha. Dhaloota amma jiranii faarfannaan amma faarfachuu danda'u dhaloonni kun dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo namoota baay'ee kaasee jira. Namoota akka Biqilaa Kabbadee fa'aa olaalte baay'ee faarfatu. Dassii Duulaa ayyaanaa jedhamu baay'ee illee faarfata mucaan sun. Namoota baay'eetu jiru Waaqayyo kan kaase. Hunda isaanii maqaa dha'uudhaa yoon baadhee jechuudha. Baay'ee faarfatu. Egaa amma akka kadhannaa qaban immoo beeku gaan. Isaaniif Waaqayyo isaaniitu wal beeka. Irra caalaa macaafa qulqulluutti hidhamuunsaa gaariidha. Kadhannaa yoo qabaanne gadi deemaan deemnu ammayyuu. Kadhannaa yoo qabaanne
Guyyaa guyyaatti guddachaa deema kennaan keenya guyyaa guyyaatti bu'aa buusaa deema. Burqaan keenya gadi bu'aan deemu. Irra caalaa amma Feesbuukiin kun erga dhufe namni waa'ee walumaa gadi ta'a. Yeroo tokko gara Feesbuukii dhaqaa, yeroo tokko gara maalii dhaqaa, yeroo tokko gara maalii dhaqaa. Biiziidha namni seenan namni. Kanaaf utuu irra caalaa kadhannaa jabeessanii. Utuu irra caalaa kadhannaa jabeessanii burqaan keenya guddachaa deema. Faarfachuu duwwaa utuu hin taane faarfannaan keenya bu'aa buusa. Faarfannaan nu faarfannu nama fayyisa. Gurra duwwaatti kan tolee gurratti toluu duwwaa utuu hin taane laphee namaa keessatti gadi bu'ee onnee namaa keessatti hafa. Faarfannaan madaa namaa fayyisaa. Faarfannaadhaan dhukkubsataan hin fayyaa. Faarfannaadhaan waan baay'ee hojjeta Waaqayyo. Hojjetaa ture kana duras argeeraan. Gaafa amma ilaaltu konfiraansii adda addaa irrattis sagantaa waldaa irrattis baay'ee na feeramta. Kanatti ittiin beekamtu immoo uffata faarfannaa uffatteedha kanatti tajaajiltu. Sababiin kee maal? Kwaayirii lammaffaa keessa yeroo turre wayyaa kana nu dhiisanii waldaan. Isa booddee gaafa sanaa Waaqayyoon kadhannee galateeffanne. Yaadanii jedhe Waaqayyo na waamee gaafa sana. Namoonni baay'een wayyaa faarfannaa kana ofirraa baasu. Namoonni baay'een keessaas kan du'an jiru. Baratti wayyaa faarfannaa kuni warri sooloo faarfatan kun dhiisanii dhufaa. Qobaatti warri faarfatan kun yeroo hundumtuu uffachaa ture duraan. Ati garuu hin dhiisinnaan jedhe Waaqayyo. Ati garuu ittuma fufii wayyaa faarfannaa kana ofirraa hin baasin ittuma fufii uffadhu. Naan jedhame waan ta'eef. Haasaa Waaqayyo immoo dubbiin Waaqayyo immoo dubbii namaa miti. Waan Waaqayyo sitti dubbatu immoo irraanfachuu hin qabdu. Balleessaan ni balleesses hin jiru wayyaan faarfannaa uffattee faarfachuu keetiini wanti badus hin jiru. Irra caalaa iyyuu gaariidha malee. Ani amma dhumaatti akkan faarfadhu gaafa sana murteessee uffadhe. So ati uffadhaa faarfadhaa itti gorsuu dandeessa moo? Utuu uffatanii faarfatanii gaariidha. Wayyaan faarfannaa jedhama waan ta'eef utuu uffatanii faarfatanii ani nan jaalladha utuu uffatanii faarfatanii gaariidha. Waa'ee uffataa keessaa gaafa baanu jechuudha. Bolooti kee faarfattootadha. Isaanii si ilaalanii kaan immoo. Obbolaan koo guutiyyee fa'aa. Waaqayyo yeroo natti dubbate kanarra miidiyaa biraa irratti iyyuu dubbadheeraan. Waaqayyo yeroo natti dubbate mana namaatti akkuma deebi'een sagantaa tokko biyya warra kura jedhamu hin deeme. Mana keenya irratti kan hojjetame balaa hamaa ture. Seexanni baay'ee jaanu ba'uudhaaf. Bishaan irraa dhugdeetu bolaa kee obaastaa irraa kaastee sanumaan hin darba jedhe Waaqayyo. Jalqaba guutuudha kan dhuge bishaan sana. Hunduma isaanii obaasee. Bishaanuma Waaqayyo natti dubbate. Lataa kan jedhamu tokko waldaa makaana Yesuusii Yamboo Inshilaalee jiraama. Isatu ergaa sana natti dubbate. Reefuma mana namaati baay'eeros. Mana keenya reefan gala. Reefan tajaajila jalqaba. Waaqayyo akkuma dubbate godhee har'a amaneesii kenninaan hin taa'e dhema yaadagaa. Guutuu duwwaadhaaf ta'a miti. Maaliif nama nas Waaqayyoon akkuma inni natti dubbateen godhee nama biraan immoo akkasii yoo godhan hin ta'u jechuun ani hin beeku. Koo garuu natti dubbatamee godhe waan ta'eef. Bishaan irratti kadhata. Bishaan irraa dhugiiti kenniifiin jedhame. Kanaan booda sanyii kee maqaa koo kan faarfatu hin dhabamu sanyii kee keessaa maqaa koo kan faarfatu hin dhabamu naan jedhe Waaqayyo. Guyyaa sana jechuudha. Irraa dhuddee obaastaa sanumaan hin darbaa hin yaadatamu. Maatii abbaa kee hunduma hin dhaala dibati kun dibata darbuudha naan jedhe Waaqayyo. Dibati kun iyyuu dibata darbuudha jedhe. Ati dubbate Waaqayyo. Ameen jedhee hin godhee dhuguma immoo ta'e guutiyyeen faan kun faarfachaa jiru. Taseen faarfachaa jira. Dirroonis faarfachaa jirti. Ijoolleen koos faarfachaa jiru. Baay'ee namatti tola. Ergaan gaafa ijaan argan immoo baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Walduukaa faarfachuudhaaf mul'ati jira. Dirqamaan ni oolu. Ijoollee koo wajjin yeroo biraan faarfadhaa. Isaanii wajjin guutee fa'aa wajjin immoo ammayyuu yaada guutuutti kaaseen jira amma. Namooti baay'een walduukaa sana arguun barbaadu. Hin barbaadu. Dirqamadha. Baay'ee namatti tola. Egaa chaalenjiin faarfattoota faarfannaa hojjechuu irrattis ta'e tajaajiluma faarfannaa keessa jiru baay'eedha. Akka keetti amma bara kana chaalenjiin faarfattooti ni ta'aa jiran kun rakkoon isaanii qunnamaa jiru kun maallatti yaadda?
challenge nu dabarsine sana bara sana finnee as gochuu hin dandeenyu. Bara sun baay'ee waaqayyo akkuma yeroo sanaatti ayyaana nu baay'ise nu lafa deemnaa, miila duwwaa deemtaa, haalli mijataa miti, jijjiirraa wayyaa hin qabnu, tiraanspoortiin hin jiru, galtee arrabsamaa buddeena nyaattaa. Dhaloonni kun kan hin danda'u. Maaliifi amma tiraanspoortii miyyuu xinnoo tuuti itti laattee ittiin tolu ijoollee keenya baay'een barbaadamu. Innaaru maaliifi yerichi sun ulfaataadha. Bara sana birriin kudha waan guddaa hojjeta. Har'a garuu waayyuu hin godhu ulfaatasii. Faarfattoonni keenya dhugaa dubbachuu fi amma gara sana keessaa ba'ee jechuudha. Waa'ee faarfattoota keenyaa dubbachuu barbaade miidhamuudha. Waldaan kiristiyaanaa faarfattootaaf dhimmuu qabu. Faarfannaan tokko meeqaan hojjetama? Albeemiin tokko meeqaan hojjetama? Faarfataan miindaa qabaa? Hin qabu. Faarfataan xorataa qabaa? Hin qabu. Faarfataan maali? Faarfatee madaqee gala. Tiraanspoortiin itti kennamu beekamaadha. Isuma sanarraa hambiseetu faarfannaa hojjeta. Maaliif waldaan kiristiyaanaa faarfataadhaaf maaliif hin kaatu? Amantoonni keenya maaliif hin dhimmanii faarfattoota keenyaaf? Wallaalota humna hin qabneef maaliif dibata meeqatu dhokatee jira? Faarfataa meeqatu dhokatee jira? Kan humna hin qabne baasuudhaaf meeqatu jira? Isaan kana yaafannee maaliif waliin gargaarruu jennee walitti dubbanna yeroo wal arginu ofii keenya iyyuu waliin gargaarru. Albeemii gaafa eebbifattu tun kuma tokko si gargaare. Tunni tokko immoo kuma tokko si gargaare. Inni tokko immoo kuma tokko si gargaare nuyyuu lafaa wal kaa'amna. Nuyyuu dhimma waliin qabna. Maaliif waliin gargaaru isa jedhamudha. Namni keenya immoo maaliif faarfataa barbaadee hin kaasu? Waldaan kiristiyaanaa faarfannaa noo kennaa waldaa kiristiyaanaati. Waldaan kiristiyaanaa maaliif faarfataa barbaadee kennaa nama sanaa bakkeetti hin baastu? Isa jedhamu yaada kanan qabaan. Miidhamaadha faarfataan. Isa kanan qaba. Yaadi furmaata maallatti yaadda jechuun waldaan maal gochuu qabdi? Namooti dhimmi kun ilaallatu maal gochuu qabu? Abbootiin qabeenyaa nu gargaaruu qabu. Faarfataan meeqatu jira bara? Kan namni hin beekne ergaa guddaan harka jiru. Karaa ba'aa dhabee dhokatee kan jiru. Horiidhaan malee hojjetamu faarfannaan. Kennaadha ta'uu barreessitaan keessa attam goote isaan baata. Eewutu si gargaaree lafaa si kaasa. Abbaan qabeenyaa eessa jirus nu gargaaruu qaba. Gaafa eebba siidii keenyaa nu gargaaruu qabu. Faarfataa dhokatee jiru bakkeetti baasuu qabdi waldaanii. Yaafachuu qabnaa, waliin yaafachuu qabnaa. Faarfannaan dhokatee jiru bakkeetti ba'uu qabaa. Kennaa waldaati waan ta'eef. Kanadha kan jechuudha. Yeroo baay'ee yaada kana wajjin wal qabate maaliif faarfattooti faarfannaa haaraa faarfatanii waltajjii affeeramaaf irratti fa'aa kan jedhamu jira. Jira. Kanarratti maal yaadi? Ani faarfataanii tokko faarfannaa namaa yeroo baay'ee yeroo deemnu faarfannaa namaa kan fayyadaman baay'eedha. Faarfannaa namaa fayyadamu kan addisuufaa kan maaliifaa fayyadamu garuu faarfannaa hin qaban jechuu hin danda'u. Faarfannaa hin qaban jechuu hin danda'u. Humna ittiin faarfannaa baasan dhabanii laataan jedha. Isa kana tuquun barbaadaan. Hirrina isaanii kana duwwaa sa'uu faarfannaa namaa faarfatan jedhee galu dhiisuu duwwaa utuu hin taane humna ittiin faarfannaa isaanii bakkeetti baasan dhabanii laata. Yoo ba'ee immoo malee hin ta'u. Faarfannaa bakkeetti ba'eetu namni dhaggeeffachuu barbaadaan. Lammaffaa immoo faarfannaa haaraa tokko baastee waltajjii irratti faarfattee wantoota baay'eetu. Chaalenjiin faarfataanii hin qabu kanadha jennee yoo kaasne karaa kwaalitii isaa koontantii jechuun qabiyyee isaa ergaa isaa irratti amma isa duriif hin ammaa tokko mineetti turte sila. Sana fooyyessuudhaaf faarfataan maal gochuu qaba? Faarfataan akkuma isin jedhe tokkoof tokko wangeela beekuudhaaf kadhannaadha kan nama guddisu. Kadhannaadhumadha. Hundee kee kan gadi fageessee dhaabu kadhannaadha. Akka taftu kan si godhu kadhannaadha. Akka guddachaa deemtu kan si godhu kadhannaadha. Waan hundumaarraa immoo sammuu kee bilisa gochuudha. Sammuu kee bilisa gochuu yeroo isin jedhu yaada keessa waaqarraa irratti hidhuudha. Namni yaadni isaa isa waaqarraa irratti hidhame yoomuu ayyaana waaqayyoo keessa jira. Guddachaa deema hafuura isaatti. Waan kan biraarraa waan hundumaarraa ija isaa kaaseetu yaada isaa isa waaqarraa irratti namni hidhu addunyaa biraa keessa jira. Atoo birattis argita malee si bira hin jiru inni. Namni akkasii jechuudha. Addunyaa waaqarraa keessa jira. Nama akkasii immoo nagaan isaa guutuudha. Hafuurri isaa fayyaadha. Faarfannaan ni barreessullee nama fayyisaa jechuudha. Guddachaa deema. Yeroo nati baay'eetti gammadde jireenya kee keessatti jechuudha. Yeroo nati yaadattu jira. Yeroo natti gammadee lakkoofsa tokkoffaa goote. Gaafa sana baay'een gammade. Baay'een boo'eesii, baay'een gammadeesii lakkoofsa tokkoffaa kuma irratti hin gammade. Yeroo nani
gadda yeroon miidhamaa turedha. Waldaa keessatti xiqqoo egaa dhiibbaa baay'eetu ture. Maaltu ture? Gadi qabamta gaa. Guddatta jedhamanii gadi jedhanii gadi si qabu ati miidhamta beekta. Sun gaariidha garuu. Suni gaafa gadi qabamtu Waaqayyotu ol si kaasa. Waaqayyotu harka keessaa qabaama yeroo baay'ee nama jenna malee namni gadi si qabee hin danda'u. Yeroo sanatu ba'ii faarfadhiittaa carraan keessa jalaa gubataa utuu ba'ee jettaa si to'aa waldaan hin deemtu siin jedhu yeroon sun yeroo gaddaa ture anaaf daan keessatti dhaladhe keessatti ayyaana wangeelaatiin itti fakkaata. Garuu konfereensii ta'uu isaan ayyaana wangeelaatii guyyaa 3 ture. Warri saba kaadhaa waldaa keenya dhufanii faarfatanii Abbabee Tamasgeentu dhufadhanii eegan. Abbabeen hin hafee kabaa dhufe jedhamee kabaan hin hafee warra saba kaa duwwaatu faarfataa oole anutuun faarfachuu danda'u na dhoowwatan. Baay'ee boo'eenii mana keenya gararraadhaa baargamoon tokko jira. Achi jala taa'eetuma boo'uu namoonni na bira darbu guyyaa 3 guutuu gaafadhee dhafeen. Abbayyaa hundumaa namni jedhamu tokko jira. Mana isaanii kadhannaa jira yeroo hundumaa dafinoo. Yaadanii guyyoota har'aa kana barreeffadhu naan jedhe. Barri isaanitti laa yaadanii kunnutti Waaqayyo ishee guddise jedhanii si yaafatanii dhufaa. Waaqayyoota akkati mi'eeffattee taftuuf kana godha malee Waaqayyo si jibbee miti. Akkati mi'eeffattuuf hin irraanfatin Waaqayyo si yaadataa guyyaa tokko. Barri itti yaadatamtu sin dhufa naan jedhee na bira darbee nan fayyee nan galee bakka. Guyyoota sana na yaadadha. Amma yeroo kana bara amma nuun keessa jiraachaa jirru kana keessa haalumatti yeroo sana keessa dabarsite keessa kan jiru jiraachuu danda'a. Waldaa keessatti carraa tajaajilaa dhabuus ta'uu danda'a. Wantoota adda addaadhaanii carraa latamuu fi dhiisuu danda'a. Baay'een amma waldaa dhiisanii kan ba'anis jiru waan akkasii gaafarra ga'u jechuudha. Isaaniif maal gorsa qabdati? Ariifachuu miti obsuudha. Akkuma silasii kaasee Waaqayyo nama guddisuuf jedheeti. Namni gadi si qabee hin danda'u. Akkati bishaattuuf akkati mi'eeffatti itti taftuuf akkati immoo yaadattuuf baran akkasii dhabeen ture miti. Waaqayyo bara naaf dheetti akkati yaadattuuf iddoo ofii gadhiisuu miti. Waaqayyo matu kana keessa jira. Samatu na bisheessaa jira itti achuma turuu qabda. Achi deemuu hin qabdu. Guyyaan itti gammaddee nama kaaniif karaa taatu immoo hin dhufa waan ta'eef. Achuma turuu wayya malee deemuu miti. Baay'ee gaarii. Waltajjii adda addaa irratti hin tajaajiltanna. Konfiraansii adda addaa sin baata. Mudannoon ati hin daganne kan nama kolfisiisus ta'uu danda'a yaddisiisus si mudeetti maal faatu jira? Gaaf tokko tuun faarfadhu waangoon mana namaatii baatee lagatti duutee jedhee namni dhufee nutti hime. Yeroo isheen mana namaatii baatee dhattee lagatti duutu arganii namni dhufee nutti hime. Obboleessi koo tasee na wajjin hin jiraatas garaan. Mana namaatii waan baay'ee dhayyuuti gaanni waangoon duutee namni dhugaa baatiisa baay'ee dubbate. Ati faarfattee? Atuun faarfadhu. Atuun faarfadhu waan baay'ee ta'e garuu footonni baay'ee fayyaa turanii namoonni baatamanii dhufanii baay'eetu fayyee ka'a. Baay'ee waan akkasiiti. Baay'ee nama naasisa. Baay'ee warri baatamanii dhufanii ka'u yeroo olu taalu na duukaa olu taalu warroonni dhukkubfatanii ciisan waan akkasiin na mudata yeroo baay'ee. Lammaffaa yeroo lakkoofsuma tokkoffaa keessatti yeroo tokkotuma hojjetamee erga dhumee booda badeema ture. Hin jiru naan jedhan burqeenfa. Faarfannaa dhumti kee hin jiru jedhamee maal naan jedhu jedhee baawulee gaafannaan hin jiru siin jechaa jiru faarfannaan kee naan jedhe. Afaaniin dhagaman ture. Isa booddee nan kadhadhee no. Waaqayyoon kadhadhee lola akka ta'e naa galeera. Nan kadhadhee Waaqayyoon isa booddee argameera ammoo naan jedhanii hin quufa. Tole kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastiidha. Michuu Poodkaastiin torbaniin Faaruu Miidiyaa irratti kan isiniif dhiyaatudha. Faaruu Miidiyaa sabskiraayib gochuun dagatina. Baay'ee mudannoo nama ajaa'ibsiisudha kan nuun haasofne kaane. Faarfannaan akkamittiin hojjetamuu qabattee yaadda? Faarfannaan haala keessa jirtu keessaa utuu baate amma mudannoo baay'eetu jira. Yeroo gadditu jira, yeroo boonsu jira, yeroo miidhamtu jira. Tasgabbuuf tirma
haala keessa jirtu sana keessaa baatee gara fuula Waaqayyoo barbaaddattee haalota keessan irra dabarsite Yesuusiin ilaalaa yoo barreessite faarfannaa darbii jiraatu faarfannaa yeroo dheeraa hafu sammuu namaa keessatti hafu isa barateef isa hin baranneef isa beekaaf isa wallaalaaf kan ta'u keessee darbuu dandeessa. Dambaliin amma kanarratti yeroo darbe leenjiis kennaa yeroo ammas ittuma jiru yeroo darbe leenjii fudhanneerra kanarratti faarfannaa keenya yeroo faarfannu Yesuusiin jajannaa nuuf haa ta'u. Rakkina keenya ilaaluu miti maal ilaaluu miti miidhama keenya keessaa baanee miidhamuu dandeenya. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti rakkina qabdu nuun jedheera Yesuus. Garuu jabaadhaan suni immoo lafee dugda keenyaati. Ani isa moo'eraa jedhe. Haala kam keessaa baateetu waa'ee jaalala Yesuusii fi waa'ee ulfina Yesuus waa'ee jajachuusaa waa'ee turanii eeggachuu waa'ee gochaasaa yoo faarfattee faarfannoonni kun bara baraan darbanii jiraatu. So faarfannootti bara kana ba'aa jiran akkamtiin ilaaltati? Faarfannoonni bara kana ba'anii ammayyaa'oodha. Bayeessa. Garuu ayyaanni Waaqayyoo maaliif akka iddoo aarsaa akka durii natti mul'achuu dide hin beeku. Faarfannaa bareedaadha dhiyeessuu danda'u faarfachuu danda'u akkuma siin jedhee meeshaan gaggaariin jira waldoota tokko tokko akkaataa itti faarfattu si rakkisu garuu akka durii sanaa dhoksaan hafuuraa tokko badaan mul'atu. Amantoonni bara durii ati tajaajiltus cubboo hojjedheen dhufee nama wajjin wal loleen dhufee daarii dhiibeen dhufee ani komeen qabaa waaqatti na araarsaa siin jedhu ka'anii. Amma garuu ija jabaatanii waldaa keessa taa'u. Kunis dhiibbaa qaba. Waldaa tokko tokko gaafa deemtu mana simbirri keessaa ontee fakkaata. Keessaa baate fakkaata waldaa dhumti. Ganaa kadhattee maaltu ta'e jettee boossee ganaa hin jiru bakka lafa duwwaarra waan dhaabatu sitti fakkaata. Ayyaanni Waaqayyoo iddoo tokko tokkotti baay'ee hin jiru. Waaqayyoon sodaachuun ulfina Waaqayyoo iddoo aarsaatti hambisa. Waaqayyoon sodaachuun ulfina Waaqayyoo deebisa iddoo aarsaatti. Waldoonni tokko tokko homaa deemna malee duwwaadha bakka hin jiranii siin galu ganaa miixattee boossee kadhatteetu waan tokko sitti hima Waaqayyo. Rakkoo gurguddaatu jira. Waaqayyoon sodaachuun baay'een jiru waldoota baay'ee keessa. Waaqayyoon sodaachuun waan hin jirreef ati inni dhaabattu illee hin dadhabda. Ati inni tajaajiltu illee mul'atan dhabda. Waan jettee faarfattu faatu isa kaman godhaa laata jetta. Iddoo mul'anni jiru, iddoo kadhannaan jiru, iddoo jaarsolii walii galtee qaban, iddoo tokkummaa waldicha keessa jiru, iddoo hafuurri Waaqayyoo jiru, iddoo fooliin Kiristoos jiru yoo dhattee tajaajilte garuu dibata ayyaana dabalattee galta. Maal gochuu qabu jettee yaadda? Jaarsolii waldaa. Xinnoo kadhannee baay'ee mari'annaa jedhugaa baay'ee mari'achuurraa utuu baay'ee kadhatanii gaariidha. Utuu tokkummaa qabaatanii gaariidha. Waldoonni tokko tokko firummaadhaan wal fiduun ni jira. Isa kana keessa seenee baay'een dubbadhu beekamaadha inni kun. Amantoota maal gochuu qabu? Amantoonni Waaqayyoon sodaachuu qabu. Cubbuu wajjin walii galaa mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uun miseensa waldaa ta'uurra qaama Kiristoos ta'uutu guddaadha. Waaqayyoon sodaachuu qabu. Warri durii akkuma ammasii kaasee ani Waaqayyoo wajjin wal lolee hin jiraatii maaloo waaqatti na araarsaa jedhu ofuma isaaniitti ka'anii warri durii yeroo tajaajilu gaafa dhaabattu ayyaanni Waaqayyoo jira baay'ee. Warra Waaqayyoon sodaatan Waaqayyoo baay'ee isaanitti dhiyoo jira. Kanaaf amantoonni ammasii ana baay'ee Waaqayyoon kan hin sodaanne baay'eedha. Iddoo baay'eetti argina waan ta'eef ayyaanni Waaqayyoo irraa booji'amee argita waldoota tokko tokko. Gaafa dhattuu miidhamtee galtaatu. Dhattuu miidhamtee galtaa jechuudha. Amantoonni Waaqayyoon sodaachuu qabu. Nama wajjin wal lolaa waldaa dhaquu miti kissii baatanii waldaa dhaquu duwwaa utuu hin taane miseensa waldaa ta'uu duwwaa iddoo awwaalaa qabaachuu duwwaa utuu hin taane qaama Kiristoos ta'uu qabu. Kanatti yaaduu qabu. Waldaan kana irratti barsiisuu qabdi. Kanadha kanan dubbadhu. Ergaan faarfattoonni yaadaniini har'as boris bara jireenya kee dhaloota kanaaf dabarsuu dandeessu kan hin jijjiiramne tokko maali? Yesuusiin jaalladhaan jedhaa. Waaqayyoon kadhadhaan jedhaa. Sodaadhaan jedhaa. Safuudha isaan jedhaan jedhaa. Erga isa jaallattan immoo waan inni jibbu baqadhaan jedha. Yesuusiin jaallachuun waan inni jaallatu jaallachuudha. Waan inni jibbu immoo jibbuudha. Warri malee afaaniin siin jaalladhaa miti. Bara jireenya isaanii Waaqayyoon sodaachuu qabu. Gaafa sana lammaffaa immoo kadhachuu qabu. Foolii Kiristoos isaanirraa urgaa'u bara jireenya isaanii. Ofii isaanii barbaaduu qabu yeroo yerootti immoo. Ofii isaanii barbaadanii argachuu qabu. Of eeggannaa gochuu qabu. Yaada isaanii isa Waaqaa irratti hidhuu qabu. Yeroo kadhannaa bal'aa qabaachuu qabu.
of eeggachaa jiraachuu qabu. Yeah. Waaqayyo na arga jechaa deddeebi'uu qabu. Yeah. Jireenya qulqullummaa murteessaadha. Right. Namni jireenya qulqullummaa hin qabne midhaan daana'oo nyaatedha. Yeah. Bishaantu fuudhee adeema. Waan xinnootiin badu. Jireenyi qulqullummaa barbaachisaadha. Jireenyi qulqullummaa barbaachisaadha. Yeah. Jireenyi qulqullummaa barbaachisaadha. Waaqayyoon sodaachuun barbaachisaadha. Faarfachuu duwwaa miti. Waaqayyo iddoon itti nama hin argine hin jiru. Iddoon itti nama hin argine hin jiru Waaqayyo. Kammuunsaaf dukkanni hin jiru. Kanaaf Waaqayyoon sodaachuun barbaachisaadha. Faarfachuu duwwaa miti. Amma maalirra jirta? Amma albeema ja'affaa yaadaan jira. Dhiyootti immoo Miikii biratti faarfannaa tokko hojjechaan jira. Hin ba'a. Baay'een eegaa jira. Akkanaa kadhattanii nan jedha amantootaanii waldaa kiristaanaatiinis ittaansuudhaanis gammee birraatu muuziqaanyaa Waaqayyo baay'ee nu kennee Miikiin akkasuma ijoollee baay'eetu jiru kan ijoollee muuziqaa taphatanii mana istiidiyoo gaariitu jira. Amma akka durii miti. Waaqayyo nu gargaareera nu kaaseera. Naa isaan kanallee jajjabeessuu qabnaa. Amantoota keenya jajjabeessuu qabu, kadhachuufii qabu. Faarfattoota keenya yeroo kadhatan isaaniifillee kadhachuu qabu. Bira dhaabachuu qabnan jedha. Dhumarratti namootatti galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate carraasila. Waaqayyo nan galateeffadha jalqaba amma dhumaatti. Amma irraatti na gargaare. Boriifis amma dhumaatti sana gargaaru. Yeroo baay'ee kabaa dhagaa. Yeroo galateeffadha jechaa ture. Dhugaadha. Gorsaanis maaliinis na bira dhaabachaa ture kabaanii. Isadha yeroo baay'ee kanan kaasaa ture miidiyaa biraa irrattis. Isaan dadhabbiin keemmannee amma irraatti hin jedhaan. Hin bannee amma irraatti hin jedhaani. Lammaffaa immoo Qeesaf Taamuu Bulaafaa kana duras kaaseera waa'ee isaanii. Qees Yoonaas Birraatuu fa'aa waa'ee isaanii kana dura kaaseera. Barumsi isaanii nu dhaabeera. Afawarqi Taaffaseellee baay'ee barsiisaa nu gargaareera. Barumsi barachuun si gargaara. Waa'ee faarfannaa baay'ee baradheeraan. Wangeelas nu barsiisaniiru. Dadhabbiin isaanii hin banne. Waaqayyo umurii dheeraa isiniif kennuun jedha isaaniin. Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Isiniin illee galatoomaan jedhaa. Fayyaa ta'a. Baay'ee nus yeroo kennuuf laattee istiidiyoo kanatti argamtee nu wajjiniin yeroo qabachuu keedhaaf baay'ee galatooma Waaqayyo isa eebbisu jechuu barbaanna. Tole, Michuu Poodkaastiin guyyaa har'aa kanaan golabama. Torban irraa immoo keessummaa haaraa waliin hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura.